Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa muuxannoo hojii kominikeeshinii qindaanaan nichatti hojjetamaa jiru Biiroo Kominikeeshinii naannoo Amaaraatiif qoode. Biirichi garee Biiroo Kominikeeshinii naannoo Amaaraa irraa dhufan kanaa fi bifa marii fi daawwannaan muuxannoo hojii qabatamaa qoodeera. Gareen hooggansaa fi ogeessota kominikeeshinii naannoo Amaaraa kun inisheefota sirna kominikeeshinii ammayyaa ta'e diriirsuu fi hojiirra oolaa jiranii fi bu'aawwan argamsiisan dabalatee hojiiwwan biirichaan hojjetaman bu'aa argamsiisaa jiran daawwateera. Garichis muuxannoo hojii mootummaa fi uummata gidduutti riqicha ta'anii dhugaan tajaajiluu mul'isu argachuu himanii humna namaa giddu galeessa tokkorraa teekinooloojiin deeggaramee tajaajilurraas hubannaa arganneerra jedhan. እንደ ኦሮሚያ ክልል ስለ እውነት ለመናገር ዛሬ ያገኘነው ልምድ እጅግ በሚገርም ሁኔታ የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ dhugaa dubbachuu fi akka naannoo Oromiyaatti muuxannoon har'a arganne haala nama ajaa'ibsiisuun biiroon kominikeeshinii Oromiyaa mootummaa fi uummata gidduutti riqicha ta'ee kan tajaajilaa jiru ta'uu fi keessumaa gurmaa'insaa fi hojimaataan madda odeeffannoo sirrii mootummaa uummataa gaaffii bulchiinsa gaarii deebisuuf riqicha ta'ee hojjechaa jiraachuusaa muuxannoo guddaa irraa arganneerra. Hundaa ol hojjetaan akkamiin akka hundaa ol hojjetaan akkamiin wal hubatee giddu galeessa tokkoon tajaajila akka kennu meeshaalee teekinooloojiin haala deeggarameen tajaajila kennaa jiraachuu hubanneerra barnootas irraa arganneerra. Gareen kun odeeffannoo sirrii fi qulqulluu uummata bira qaqqabsiisuu fi teekinooloojiiwwan garaagaraa biirochaan hojiirra oolaa jiranis daawwachuun galtee fudhateera. Daawwattoonni kunneenis gurmaa'insi hojimaata jabaan hoogganamu teekinooloojiin deeggaramee bu'aa gaarii galmeessaa jiru jiraachuu dubbatanii waan muuxannes akka naannoo keenyaatti hojiitti hinnaa jedhan. በአዲስ የተሻለ መንፈስ ሰራተኛውን ቃኝቶ ተግባራዊ ለማድረግ እየተሄደበት ያለውን ርቀት miira haaraa fooyyaan hojjetaa gurmeessuun hojiitti kuufii fageenya deemame yoo ilaallu baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu dhugumattuu muuxannoon kan irraa fudhatamuu danda'u ta'uu maata yeroo as turree keessatti hubachuu dandeenyeerra. በርካታ ነገሮችን አግኝተናል። ስሜ ሃይማኖት አሰፋ እባላለሁ። የመጣሁት ከአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሲሆን የስራ ድርሻዬ የሚዲያ እና የህዝብ አስተያየት ዳሰሳ ጥናት ዳይሬክተር ነኝ። ሃይማኖት አሰፋን ጀደም ናኖ አማራራን ነው ዳይሬክተር ጢንጠለ ሚዲያ ፊ ያደ ኡመታቲ ከንገረ ናኖ ኬሰሪን ዱፍኔፍ ሙጠኖ ሆጂ ፉደኔ ሆጂ ፎያ ሆጀቹፍ ዋና ስተገሬ ሙገመቺ ሴራ ኢጃርሰ ኬሰን ሆጂ ጫሳ ዮካን ኢጃርሰ ጭማን ሆጀተሜ አገሬር ሙጠኖ ሆጂ ባዬ አስተገሬ ከና ገረና ናኖ ኬኛቲ ፉደኔ ሆጂ ረኦልችን እናንተ ስራ ለመተግበር ነው ዋናው ዓላማው። በእውነት ደስ የሚልና ምርጥ ስራዎች ተሰርተው አይተናል። ተሞክሮን እኔ በበኩሌ በመመራው ዳይሬክተር ውስጥ የተሻለ ተሞክሮ እና ልምድ ያገኘበት ሁኔታ ነው። ምርጥ ስራዎች አሉ። ያው ተጠናክሮ ይቀጥሉ ነው የሚል እኛም ይሄንን ወስደን ለመፈጸም ያብቃን የሚል አስተያየት ነው ያለኝ።